har'ammoo addunyaa kana irratti dhukkuba namoota hedduu galaafachuudhaan beekamu addunyaa kanaaf baay'ee mataa dhukkubbii kan ta'e waa'ee dhukkuba istrookii isinitti himaa amma dhumaatti na caqasaa affeerraa kooti warri agarraatti immoo maatii keenyatti hin dabalamne subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama wantoota gaaffii isinitti ta'u immoo koomentirraa nuuf barreessaa isiniin jennaa stroke yeroo jedhamu dhageessu hawaasa keessatti strookii isa rukutee dhukkuba strookii qabaa yookaan sammuu keessatti dhiigatu dhiigee yeroo jedhan dhageessu jechuudha. Yeroo hedduu namoonni dhukkuba kanaaf CT scaanii yeroo isaan ka'anii MRI yeroo isaan ka'anii yeroo karaa tokko qaamni isaanii paralaayis ta'u akkasumas immoo yeroo dubbachuu dadhabanii yeroo of wallaalanii ni dhageessu yookaan ni argitu jechuudha. Har'a maal waliin ilaallaa dhukkubni strookii maaliin inni tokkoffaan lammaffaa immoo wantoota akkamiitu dhukkuba strookiif nu saaxiluu danda'a. Inni sadaffaan immoo strookii milikkita yookaan mallattoo akkamii argisiisa. Inni gara biraan immoo akkamittiin immoo yaalamuu danda'a kan jedhu wal duukaa ilaallaa jechuudha. Dhukkubni strookii yeroo dhiigni gara sammuutti deemu hir'atu yookiin immoo yeroo dhiigni sammuu keessatti dhiigu kan uumamudha jechuudha. Gosa lama qaba. Innis iskemic stroke yeroo dhiigni gara sammuutti deemu hir'atu jechuudha. Inni kun immoo ujummoon dhiigaa gara sammuutti fudhatan yeroo blocked ta'an yookaan clotting yookaan thrombus wanti jedhamu jira. Inni sun hidda dhiigaa yeroo cufu gara sammuutti dhiigni deemu gaafa hir'atu iskemic stroke jedhama. Inni biraan hemorrhagic stroke jennee kan waamnu jechuudha. Immoo gaafa dhiigni sammuu keessatti dhiigu kun immoo ujummoon dhiigaa xixiqqoo ta'anis gaafa isaan dho'an yookaan fanadda'an dhiigni sammuu keessatti yeroo dhiigudha jechuudha kan uumamu jechuudha. Iskemic stroke hemorrhagic stroke jedhamu jechuudha. Warri kuni inni gara biraan wantoota akkamitti nu saaxila? Inni tokkoffaan hypertension kana jechuun dhiibbaa dhiigaa ol ka'u yookaan giffiitii jedhanii namoonni kan waamanii jechuudha. Giffiitii yeroo dheeraa nurra ture giffiitii sirriitti hin yaalamne giffiitiin kontirool hin taane iskemic strokeefis hemorrhagic strokeefis nu saaxiluu danda'a jechuudha. Walumaagalatti strookiif nu saaxilaa jechuudha. Giffiitiin hin yaadamu. Kanaaf namoonni dhiibbaan dhiigaa keessatti ol ka'aa ta'e maal gochuu qabdu? Sirriitti to'achuu qabdu. Hakiima faana mari'achuu qabdu. Yoo qorichi isin barbaachisa ta'e qorichallee fudhachuu qabdu jechuudha. Maaliif? Strookii isinitti fiduu danda'a jechuudha. The strongest risk factor jedhama jechuudha. Kana jechuun wantoota jiran keessaa kan nama saaxilu irra caalaatti hypertension. Inni gara biraan age. Umuriin gaafa dabalaa deemus nu saaxiluu danda'a jechuudha. Inni gara biraan dhibee sukkaaraati. Dhibeen sukkaaraas nu saaxilaa. Sukkaara keenya sirriitti to'achuu qabna jechuudha. Strookiif akka nu saaxile yoo barbaanne. Inni gara biraan immoo dislipidemiyaa yookaan dhibee kolesteroolii warri qaban kolesteroolii ol ka'uu yoo jiraate akkasumas immoo faamilii keessa yoo jiraate inni gara biraan immoo dhibeen onneellee yoo jiraate warra xuuxuun illee nu saaxiluu danda'a. Sochii qaamaa gochuu dhiisuun overweight ta'uun wantoonni kun nu saaxiluu danda'u jechuudha. Maaliif dhibee strookiif nu saaxiluu danda'a. Inni gara biraan immoo kaarotiin stenosis jennee kan waamnu jira. Gara sammuutti dhiigni akka hin deemne ujumboo dhiigaa isa guddaa gara sammuutti geessu kan cufullee jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf nam tokko dhibee strookiif kan saaxilu erga baree isaanii to'achuu qabaa jechuudha. To'achuu qabaa jechuudha. Dhibee sukkaara yoo qabaate, dhibee dhiibbaa dhiigaa ol ka'uu yoo qabaate, dhibee onnee yoo qabaate, yoo xuuxa ta'e, yoo sochii qaamaan qabu ta'e, overweight yoo ta'e, akkasumas immoo kaarotiin stenosis yoo qabaate, wantoota kana yoo qabaate maal gochuu qaba? Isaaniif to'annoo gochuutiin, kontirool gochuutiin dhibee strookii hir'isuu danda'a jechuudha. Dhibeen strookii kun immoo yoo nam tokko strookiidhaan rukutame mallattoo akkamii argisiisa? Karaa gar tokko paralaayis ta'uu kana jechuun harkisaa isa dadhabuu, lukisaa isa dadhabuu, deemuu dadhabuu, fuulli isaa gara gar tokkotti xamaammachuu yookaan immoo difeetii ta'uu akkuma footoo kanarratti argitanii odeessuu dadhabuu yookaan dubbachuu dadhabuu, dubbiinsaa miidhamuu, dandeettiin dubbachuusaa yookaan kominikeet gochuu dadhabuu, mataa dhukkubbii cimaa, of wallaaluu, dhagni isa hukkufuun jiraachuu danda'a. Kanaafuu wantoonni kun yoo jiraatan anytime keessumattuu namoota dhiibbaa dhiigaa ol ka'uu qabaatan akkasumas immoo namoota umurii isaanii deeme irratti dhibeen strookii koomanii waan ta'eef wantoota akkasii mallattoo akkasii abbee keessatti dhalamee keessatti yoo argitanii hatattamaan mana yaalaa geessanii ilaalchisuu qabdu. Sababiin isaa keessumattuu iskemiik strookiin yeroo yoo yaalame malee
gara sammuutti dhiigni deemu gaafa irratu bireen yookaan immoo sammuun keenya tishuusaa du'aa deemu. Kanaaf akkan duunee fi wanta bilook godhe sana yookaan wanta dhiigni sirriitti akka hin deemne dhorke sana dafamee kiriit ta'uu qaba jechuudha. Kilootiidha yoo ta'e akka inni masmara sanarraa battanamu gochuutiin kilootii sana rimuuf gochuutiin akka yaadamu gochuun danda'ama jechuudha. Kanaaf yerootiin geessu bu'aa guddaa qaba jechuudha. Keessumattuu iskemiik strookii ta'ee sa'aatii 4 walakkaa keessatti yookaan sa'aatii 4 keessatti yoo geessisan baay'ee filatamaadha jechuudha. Sa'aatiin sun erga darbee yeroo tokko tiriit gochuun illee nama rakkisaa jechuudha. Kanaaf sa'aatii irratti fookas godhaa jechuudha. Yerootiin geessuudhaan wantoota akkasii yoo namarratti argitan hatattamaan mana yaalaa geessuu qabdu jechuudha. Inni gara biraan akkamitti yaalamuu danda'a? Qorichootni kennaman jiru iskemiik strookiif. Akkasumas immoo yoo hemorrhagic stroke ta'e immoo CT scaaniitiin MRItiin ilaalamee wanti suni surgical intervention barbaadamu hin barbaadu kan jedhu hakiima ilaalu sanatti murteessa jechuudha. Kanaaf sarjarii barbaadamu hin barbaadu kan jedhu hakiima sanatti murteessa jechuudha. Ergaan kuwarraa mallattoo akkasii namoota kamirratti yoo argitan hatattamaan mana yaalaa geessuu akka qabdan isinitti muufan barbaade. Sababiin isaa yerootiin deemuu dhabuusaa namichi sun dafee du'uu dhabuusaa murtoo guddaa kan geessu waan ta'eef yerootiin geessu. Kanaaf yerootiin mana yaalaa geessan ergaa kootii waan afaan tuttaniif galatoomaa kan sifaana ture Dr. Bashaanaati. Have a nice time.